Asham ilmaan Oromoo akkam nagaa fi yaadaa jirra jirtu har'aas walitti deebinee dhufnee jirra. Har'a garuu waanuma gorsaa fi waan ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhufee jira. Mee hanga dhumaatitti hin afaan bu'aatiin hordofaa. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Nama wallaahi muciyyoo ajaa'ibaa jechuun nama jabaa nama dhalaa Oromoo keessaa nama jabaa nama wallaahi nama taa'eef kabajaa guddaa qabuuf ishii tana jechuudha. Innaa garuu muciyyoon wallaahi waan gartee namarraa hin eeggamne wallaahi bilaa eeggamaa jirti. Viidiyoon ammaan dura ilaalaa turre Photoshop jeetiin mataa kiyyaaf itti amanaa ture. Innaa garuu kun haala qabatamaa waan mul'ataa jiru natti fakkaataa jira. Garuu ani akkanatti mul'atetti akkasinitti fakkaata. Isin ammoo akka isinitti fakkaatu isiis numa beektan jedheetii yaada. Garuu wallaahi waan namarraa hin eeggamne shamarran keenya jechuun waan hin eeggamne irraa wanni akkanaa kuni keessattuu yeroo ammaa kana shamarran keenya irraa waan hin eeggamne shamarran keenya baay'ee sabboontoota ta'an irraa wanni akkanaa hin eeggamu. Garuu mee isin waa hundaafuu afaan abbaatiiti warreen jechuu hanga ammaatti YouTube kiyyaa jechuu subscribe hin godhin YouTube kiyyaa subscribe godhaa YouTube kiyyaa faamituu jedha YouTube kiyyaa faamituu jedha akkasumas jala bu'aatii hordofatii YouTube keessan subscribe godhaa. Bye. You know this one Hanan from Ethiopia. He is still 3 years and UAE. Yesterday he is very upset, you know. Her very upset. Why? Because he left the plane. Ayo? Yes, because why? He not bring the immigration paper. Yeah. So there is, the inspection ask where is your paper, immigration paper. So her call me, I am miss my left the plan. Why? And this is the big problem. So in this time already, I am back to Al-Ain. So her is calling me, and I am come back again to Dubai and take her, and her is very upset because very angry about which one is the local Muatan. Very he is fraud with her. So no, and today morning time me and Hanan also come back again to Dubai airport and take the bag. Now her is happy, and after late breakfast he eat paratha and egg. So now go to Al-Ain and going to travel agency and take again ticket, and tomorrow I am carrying her to Jawazat and take in the paper cancellation paper, and again inshallah tomorrow Sunday, yes, evening time again he is going to Ethiopia. So her meet with the family, mama, brother and sister and friend also. So keep smiling everyone and keep missing me and pray me. And I am helping with her because why? Guy very very like and loving him. Hanan, and I love him. I love you so much, my best So friend. this is the Mom. thinking. So inshallah today is happy, not tension. Yesterday is very upset, very very upset and very angry. So inshallah mama wait is come back again tomorrow. Okay, bye bye. Bye. Waan daawwataniif galatooma dubaara like share subscribe godhuu hin dagatinaa. Bye.